So yeroo darbee laallee turre bu'uuraalee weebsaayitiidhaatii fi gosoota weebsaayitiidhaatii ilaallee har'ammoo weebsaayitii tokko divilooppii gochuudhaaf paartiin kun paartii murteessaadha waan ta'eef sirriittiin hordofaadha. Sirriittiin divilooppii gochuudhaaf maaltu barbaachisaa doomeeniidhaa fi weeb hoostingii jechuun maal jechuudha akkaataa weebsaayitii jalqabuudhaaf maloota filatamoo bara kana keessa jiran waliin ilaallee jechuudha. Yeroo ammaa addunyaan gara dijitaalaatti ce'aa jirti. Akkuma dubbataa turre jechuudha. Namoonni dhuunfaadhaa dhaabbileen daldalaa mootummaatii fi dhaabbileen barnootaa odeeffannoo isaanii onlaayinii irratti dhiyeessuudhaaf weebsaayitii fayyadamu. Garuu weebsaayitiin tokko ijaaruun diizaayinii qofaa miti jechuudha. Bu'uura isaa keessaa wantoonni murteessoo ta'an doomeenneemidhaa fi weeb hoostingiidha. Namni weebsaayitii jalqabuu barbaadu kamiyyuu doomeenii maqaa gaarii yookaan immoo hoostingii amanamaa filachuu danda'uudha qaba jechuudha. Filannoo sirrii ta'e filannoo sirrii ta'e tokko filachuun kee immoo maali? Weebsaayitiin kee akka daran nageenyummaa qabaatu saffisa qabuu fi googil keessatti illee raankirtee yookaan immoo mul'achuu danda'u taasisa jechuudha. Qajeelfama kana keessattis nuti doomeenneemiin maal jechuudha doomeenneem kan jedhurraa gaafa kaanu doomeenneem jechuun maqaa addaa weebsaayitiin tokko intarneetii irratti ittiin beekamu jechuudha. Fakkeenyaaf caalaa.com haa ta'u yookiin immoo google.com, wikipedia.com, trueshop.com kan jennu kuni saartuu.com, jamiilaa.com yoo kan jennu ta'e isaan kunniin maali? Maqaa addaati jechuudha. Jamiilaa.comiin qabamee weebsaayitiin irra banamee jira taanaan eenyulleenuu addunyaa kanarraa jamiilaa.com jedhee banachuu hin danda'u jechuudha. The domain name is the unique address of your online presence jechuudha. Akkasitti qabachuu qabdanii tokko weebsaayitiin kee bakka namoonni itti argan yookaan immoo argama weebsaayitii keetii maqaa moggaasa weebsaayitii keetii jechuudha. Maqaan kun namoonni biroosarii keessatti barreessanii weebsaayitii tokko daawwachuuf kan isaan fayyadaman jechuudha. Teeknikaalii yoo ilaalle immoo kompiitaroonni intarneetii irratti weebsaayitii addaa baasuudhaaf IP adireesii fayyadamu. Garuu IP adireesiin lakkoofsa dheeraa waan ta'eef namoonni yaadachuun ni rakkisa. IP adireesiidhaan jechuudha. So tajaajila keessan argachuudhaaf jechuudha. Kanaaf doomeenneemiin uumamee akka maqaa salphaadhaa fi yaadatamutti namoonni hundinuu taayippi gochuu danda'anitti doomeenneemiin jalqabee doomeenneemiin sababa kanaatiif barbaachisa jechuudha. Maaliif doomeenneemii filachuun immoo barbaachisaadha yoo jenne doomeenneemiin filannoo jalqabaa weebsaayitii ijaartuu keessatti baay'ee waan murteessaadha jechuudha. Maqaan doomeenii gaariin immoo biraandii kee cimsuu namoonni akka si yaadatan gochuudhaa fi amanamummaa weebsaayitii keetillee dabaluu danda'a jechuudha. Doomeenii gaariin tokko maal qabaachuu qaba gaafa jennu salphatti yaadatamuudha qaba jechuudha. Salphatti yaadatamuudha qaba. Lammaffaa immoo dubbisuudhaaf barreessuuf salphaa ta'uudha qaba jechuudha. Namoonni gaafa barreessanii weebsaayitii keessa search godhuudhaaf deeman kan namoota hin rakkisne ta'uudha qaba. Kaayyoo weebsaayitii keetii ibsuu qaba jechuudha. Maqaan kee amma fakkeenyaaf e-commerce shop yoo fayyaddu taate waa'ee shoppiidha, waa'ee e-commerce daldala e-commerceedha irratti hojjechuudhaaf deemta jechuudha. Sana agarsiisuudha qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo jennu taate Itiyoo Joobsiin sun maali? Wanti inni agarsiisu Itiyoo Joobsiin weebsaayitii beeksisni hojiilee garaagaraa vaakaansiileen irratti ba'an beeksisni irratti maxxanfamu ta'uudha. Nu agarsiisa jechuudha. Bifa sanaatiin gaafa doomeenneemii gaafa filannu kaayyoo weebsaayitii keenyaa sana waan irratti hojjechuudhaa deemu sana kan ibsu yoo ta'e baay'ee gaariidha jechuudha. Biraandii kee waliin illee wal simuu qabaa jechuudha waan itti hojjettu sanaaf jechuudha. Fakkeenyaaf yoo weebsaayitiin kee waa'ee barnoota teekinooloojii irratti xiyyeeffate maqaan doomeenii sun teekinooloojii yookaan barnoota walitti dhufeenya qabaachuu qaba jechuudha. Amma fakkeenyaaf Caalaateek yoo ta'e caalaateek.com gaafa jedhee caalaa teekinooloojii jedhee maqaa isaallee saayitineemillee itti moggaasuu danda'a jechuudha. Akkamitti doomeenneemii immoo gaarii immoo filannaa? Doomeenneemii gaarii akkamitti filanna? Doomeenneemii gaarii kan jennuun yoo maal qabaateedha? Yoo maal ta'ee doomeenneemii tokko doomeenneemii gaariidha jechuun kan dandeenyu
jennee immoo yoo ilaallu taate doomeenii maqaa gabaabaadhaa fi salphaa ta'uudha qaba jechuudha. Doomeenii gaarii kan nuti jennuun jechuudha. Maqaa gabaabaadhaa fi salphaa. Maqaa gabaabaa fi salphaa gaafa jennu doomeenii gabaabaa ta'e namoonni salphatti yaadachuu danda'u sababa ta'eef jechuudha. Maqaa dheeraan immoo dogoggoraan barreessuu danda'u yookaan immoo yaadachuu irratti illee rakkoo ta'uu danda'a jechuudha. Maqaa gabaabaa fi salphaa yookaan immoo salphatti yaadatamu ta'uudha qaba. Maqaa dheeraa fi walxaxaa ta'uu hin qabu jechuudha. Namoonni dogoggoruu danda'u waan ta'eef. Yeroo doomeenii filattu jechoota baay'ee walitti qabuu irraa fagaachuun illee gaariidha jechuudha. Maqaa dheeraa walitti qabuu irraa yoo fagaatte gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf weebsaayitii hojii barbaachaaf ta'u yoo ta'u ta'e maqaa hojii waliin wal qabatu ta'uudha qaba jechuudha. Maqaa hojii wajjin wal qabatu dhumarratti yoo joob qabaate caalaa joob yoo hojjennuun taate maal gochuu qaba jechuudha. Maal gochuu qabna jechuudha. Maal gochuu qabna jechuudha. Ararsoon sector linkiin so maal ta'a jechuudha. Namoonni maqaa keessana waa'ee teekinooloojiiti yoo ta'e teekinooloojii caalaa teek gaafa jenne caalaa teekinooloojii jennee saayitii illee moggaasuudha qabna jechuudha. Garuu yeroo ammaa biraandii guddaa ijaaruudhaaf maqaa addaatiif yaadatamu immoo filachuullee baay'ee gaariidha jechuudha. Weebsaayitii daldalaa yoo ta'e maqaa waa'ee biraandii daldala keetii ibsu ta'uudha qaba jechuudha. Haayifaniidhaa fi lakkoofsa baay'ee irraa illee fagaachuudha qabda jechuudha. Amma namni tokko e-commerce amma fakkeenyaaf lakkoofsa muraa wayii keessatti haayifanii bifa kanaatiin keessatti godhuu hin qabdu jechuudha. Yookaan immoo maalii kanneen fayyadamuu hin qabdu jechuudha. Lakkoofsa illee fayyadamuurraa otoo dhiiftee baay'ee gaariidha jechuudha. Gaarii qofa osoo hin ta'in weebsaayitii sana biraandii sanaan guddisuu barbaadda taanaan dhiisuu qabda jechuudha. Kanaaf maqaa qulqulluu filachuu qabdu. Jechoota salphaa fayyadami barreessuudhaaf illee namoonni taayipii godhuudhaaf illee salphaa godhuudha qabda jechuudha. Doomeen eksteenshinii sirrii illee filadhu jechuudha. Doomeen eksteenshinii sirrii jechuun kutaadhuma maqaa weebsaayitii fakkeenyaaf .com, .org, .net, .info, .et bifa kanaatiin .church .tv bifa kanaatiin yoo ta'e jechuudha. Irra bareedaan namoota salphaadhaatii fi dhaabbilee dhuunfaatiif maal kami jennee immoo yoo ilaallu ta'e isa .com kana yoo filattan gaariidha jechuudha. Gatiin isaallee kaan irra gabbu'aadha ilaalla jechuudha. .com yeroo baay'ee daldalaa fi weebsaayitii waliigalaa keessatti beekamaadha. .org immoo dhaabbileedhaa fi organizationidhaaf akkuma .org gaafa jennu organization for organizationidhaaf kan itti fayyadamu jechuudha. Then erga sana filanneen boodatti immoo maali? Doomeen reejister weebsaayitii fayyadamuudha. Maqaan sun banaa ta'uu isaati jechuudha. Kan nuti ilaallu jechuudha. Doomeeniin immoo jiraachuu mirkaneessuudha qabna jechuudha. Hoggaa bituudhaaf kaane doomeeniin suni jiraachuu mirkaneessuudha qabna jechuudha. Doomeeniin jiraachuu isaa mirkaneessi. Maqaan doomeenii tokko filachuun dura maqaan sun nama biraatiin qabatee jiraachuu isaa ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Doomeen reejistarii fayyadamuudhaan maqaan sun banaa ta'uu isaa ilaaluudha. Gatii isaa ilaaluudha. San booda immoo galmeessuudha jechuudha. Weeb hostingiin immoo maal jechuudha? Weeb hostingiin maal jechuudha? Weeb hosting jechuun tajaajila weebsaayitii kee faayiloota suuraa, viidiyoodhaa fi daataabeezii isaa kuusuudhaaf kan nu fayyadu jechuudha. Qubachiiftuu weebsaayitii keenyaati jechuudha. Yoo doomeen neemiin teessoo weebsaayitii keetii ta'e weeb hostingiin immoo lafa yookaan sarvarii weebsaayitiin kee irratti kuufamu jechuudha. Dubbee weebsaayitii keenyaatiin jechuudha. Weebsaayitiin tokko onlaayinii akka hojjetuuf wantoota lama barbaada.
Innis tokko domain nameidha. Lammaffaan immoo web hosting jechuudha. Domain name maqaa website yoo ta'u, web hosting immoo bakka faayilonni website itti kuufaman jechuudha. Fakkeenyaaf yoo ati WordPress website ijaarte faayilonni WordPress themesidhaaf, pluginsidhaaf barruuleen kee hundinuu hostingii keessatti kuufamu jechuudha. Web hosting irratti kan inni kuufamu jechuudha. Gosoota web hosting keessaa yoo ilaallu taate immoo shared web hosting jira, VPS web hosting jira, cloud web hosting jira, WordPress hosting jira jechuudha. Shared hosting kan jennuun immoo shared hosting jechuun serveriin tokko website hedduu waliin qooduudhaan kan fayyadamnu jechuudha. Faayidaan isaa gatii madaalawaa qaba, jalqabdootaaf mijataadha, website xiqqaa fi biloogii irratti gaariidha. Garuu yoo tiraafikiin baay'atu immoo yookaan daawwataa website namoonni website keenya daawwatu immoo yoo baay'ataa kan dhufu ta'e immoo daangeffamuu danda'a jechuudha. Lammaffaan immoo VPS hosting kan jennuun. VPS hostingin VPS jechuunis virtual private server jechuudha. Jechuunis qooda serverii dhuunfaa fakkaatu yookaan immoo serverii dhuunfaadha kan websaayitiin kee qoftiin irratti kuufamu argachuudha jechuudha. Humna dabalataa qaba. Websaayitii tiraafikii guddaa qabuufis maali mijataadha jechuudha. To'annoo dabalataa kenna jechuudha. Cloud hosting kan jennuun immoo serveroota hedduu walitti hidhuudhaan kan inni hojjetu jechuudha. Inni yeroo websaayitii tokko tiraafikii guddaa argatu fooyya'aa ta'uu danda'a jechuudha. Isaan warreen kaanirra jechuudha. Cloud hosting jechuudha. Inni yeroo kanaaf inni kunis gaariidha jechuudha. Kuni sadarkuma beekumsaatti qabachuu qabdu jechuudha. WordPress hosting immoo WordPress hosting jechuun hosting addatti WordPress website irratti qophaa'edha. Faayidaaleen isaa WordPress install gochuudhaaf baay'ee salphata jechuudha. Security fooyya'aa qaba. Performance fooyyessuudhaaf illee baay'ee qophaa'aadha jechuudha. Wantoota web hosting filachuuf ilaaluu qabnu immoo maal fa'aadha? Gaafa jennee ilaallu web hosting tokko gaafa filannu maal ilaaluu qabna gaafa jennu? Web hosting filachuun akka domain filachuu qofatti salphaallee miti. Hosting gaariin websaayitii kee saffisaa akka ta'u godha, nageenya akka inni qabaatu godha, yeroo hunda online akka ta'u ni gargaara. Kanaaf murtoo sirrii kennuuf wantoota ijoo muraasa ilaaluun immoo barbaachisaadha jechuudha. Innis maali? Amanamummaadhaa fi uptime jechuudha. Uptime jechuun yeroo websaayitiin kee online ta'ee hojjetutti hosting gaariin uptime olaanaa qabaachuu qaba. Yeroo hosting kee yeroo baay'ee yoo cufamellee daawwattoonni websaayitii keetii argachuu web hosting yoo cufame namoonni websaayitii keessan search godhanii ilaalamu yookaan immoo websaayitii keessan waa dubbisuu barbaadan maal gochuu hin danda'ani? Websaayitii kee argachuu hin danda'an jechuudha. Branding keetillee hir'isuu danda'a. So sanaaf uptime ofiif upgrade godhaa kan deemu yoo ta'e baay'ee gaariidha. Tiraafikii fi galii websaayitii kee irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a jechuudha. Yookaan uptime hin qabu yoo kan ta'u ta'e jechuudha. Kanaaf yeroo hosting filattu tajaajila amanamaa fi serverii tasgabbaa qabu filachuun barbaachisaadha. Kana jechuun immoo web hosting purchaserii qixa sirriitiin laaluudha qabda jechuudha. Amma Itoophiyaa keessatti Goojjoon jiru, Akiyya Gaaraan jiru, Itiyoo Telekoom jiru warri hosting gurguran. So isaan san keessaa kamtu amanamaadha jettee ilaaluudha qabda jechuudha. So yoo rakkoon si qunnamellee rakkoo sana sii furuudhaaf isaan sunniin serveriirraa isaantu sii fura waan ta'eef jechuudha. Yoo waggaatti osoo ati paymentiin kafalin yeroon illee kasitti darbitee websaayitii keessana restore gochuudhaaf maal gochuudha qabda jechuudha. Isaan qunnamtee akka isaan accessii yookaan immoo faayila guutuu websaayitii keetii si kennanii akka restore yookaan immoo backup gootuufillee si gargaara waan ta'eef jechuudha. Saffisa websaayitii keetii irratti illee web hostingiin issue yookaan immoo shoora olaanaa qaba. Saffisni websaayitii muuxannoo fayyadamaa yookaan immoo SEO search engine optimization irratti gahee guddaa qaba jechuudha. Namoonni websaayitii suuta banaban yeroo dheeraa eeggachuu hin barbaadan.
So hoostingiin saffisaa ta'e fuula weebsaayitii saffisaan akka banamu taasisa. Daawwattoota ni gammachiisa. Googilii keessa sadarkaa gaarii argachuudhaaf illee isin gargaara jechuudha. Kanaaf immoo sarvarii gaarii SSD storage isaa unlimited kan ta'e yoo ilaalle yoo filanne baay'ee gaariidha. Storageidhaa fi baandiwiizii isaa ilaaluudha qabna jechuudha. Stoorejii jechuun bakka faayilonni weebsaayitii keetiitti kuufaman jechuudha. Baandiwiiziin immoo daataa weebsaayitii kee daawwattootaaf dabarsuudhaaf dandeettii kan qabu jechuudha. Kanallee immoo suuraa hedduu qabaachuu danda'a, viidiyoo qabaachuu danda'a, daawwattoota hedduu qabaachuu danda'a jechuudha. Hoosting stooreejiidhaa fi baandiwiiziin gahaa qabaachuu hoostingii qabu, weeb hoostingii qabu filachuun kanaaf baay'ee waan gaariidha jechuudha. Wordpressii waliin illee immoo wal simuudha qaba jechuudha. Wordpressii wajjin yoo weebsaayitiin kan Wordpressii irratti kan ijaartu ta'e hoostingii Wordpressii deeggaru filachuun filannoo gaariidha. Hoostingii Wordpressii gaariin immoo jennuun immoo maal fa'aadha? WordPress install gochuudhaaf salphaa kan ta'e, baakaappii kennuu kan danda'u, security fooyya'aa kan qabu, performaansii weebsaayitiidha fooyya'aa kan qabu jechuudha. Jalqabdootaaf immoo hoosting WordPress irratti xiyyeeffachuun hojii salphisa jechuudha. Kan biraa akkuma argamtan isiniin jedhee doomeen purcheesaroota jiran keessaa customer supportii gaarii kan ta'an kamii jennee filachuu ilaallee filachuudha qabna jechuudha. Kanaaf immoo kan inni recommend isin godhu maali? Yagaaraadha jechuudha. Itoophiyaa keessaa Yagaaraadha. Hosting provider filatamoo fi beekamoon Itoophiyaa keessa jiran keessaa hostingariin Itoophiyaa keessa hin jiru. Amma fakkeenyaaf yoo ilaaltan ta'e jechuudha. Garuu immoo Yagaaraan immoo Itoophiyaa keessa jiru. So kuni doolaaraan asirraa bituudhaaf jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa keessatti kan jiru yoo ilaallu taate Yagaaraadha. Supportii afaan naannoo keetiitii fi hubannoo gabaa biyya keessaatti kaffaltii fi tajaajila biyya keessaa waliin mijataa kan ta'an filachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yagaaraa irraa bitachuu barbaadda yoo ta'e amma fakkeenyaa fi asumarraa barreeffama amma asirraa PowerPoint irraa ilaalaa jiru kanarraa Yagaaraa qunnamii isa yoo kanaan yookaan immoo yagaaraa.com jettanii isin ilaaluu dandeessu. Yagaaraa qunnamii kan jiru kanaan kunooti asirraa haala kanaan Yagaaraa okay. Yagaaraa seenuu dandeenya jechuudha. Okay. Yagaaraa open new tab. Okay. Yagaaraa.com jennee asirraa bifa kanaan gochuu dandeenya. Yagaaraa kunooti web hosting gaafa jennu kunooti haala kanaan Itoophiyaa keessa kunooti haala kanaan jiru jechuudha. Yagaaraa.com kunoo haala kanaan gaafa seenne. Asirraa immoo erga seenneen booda immoo mee akkamitti ajajnaa yoo jennu taate akkamitti ajajuu dandeenya nuti yoo barbaanne jechuudha. Asirraa kunooti isaan kuni direct adminidha. Kun immoo kan cPaneliti jechuudha. cPanel inni kun managed hosting jechuudha. Storagein isaa unlimitedidha. Isa kanallee yoo ilaaltan jechuudha. Unlimited. Kunilleen immoo unlimited storage qaba, unlimited bandwidth, unlimited email account com domain included SSL certificate illee ni qaba jechuudha. Automated daily backup jira jechuudha. Asirratti illee hostingin so asirrallee yoo dhuftan taate daily backup qaba jechuudha. Control by cPanel inni kun control by cPanel difama. So kanaaf Yagaaraa erga qunnamneen booda nuti kunooti cPanel isaanii kunola haala kanaanii kan jiran jechuudha. Premium hostingin jira jechuudha. Premium hostingin kunooti haala kanaan asirratti akkuma asirraa argitan kana premium hostingii asirraa gaafa ilaallu the best one is this one. Premium hosting jechuudha. Waan illee of keessaa qaba. Maal of keessaa qaba? Web hostingidhaa fi doomeenii of keessaa qaba jechuudha. Isaan kunniin. So isaan kana immoo akkamitti immoo ilaalla? Mee fakkeenyaaf amma Yagaaraa irratti akkaawuntii create gochuudhaan ilaaluu dandeenya. Kan koo yoo kan ilaallu ta'e ammaan tana fakkeenyaaf Yagaaraa.com jira. Asirraa kunooti Yagaaraa gaafa fayyadamtan isin email kan mataa keessanii akkaawuntii uumachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan login gootanii create akkaawuntii gaafa gootan create akkaawuntii
create account gaafa gootan jechuudha. Kunooti asirraa haala kanaan asii amma login goonee seenne jechuudha. Login goonee seenna. Okay, then asii login goona kunooti. So asirraa kunoo linkii ittiin seentan ani isiniif hin kaaya. Linkii amma fakkeenyaaf linkii kanaan yoo ka fudhannu ta'e jechuudha. Linkii kana fudhannu maal goona asirraa fakkeenyaaf seenuu barbaanna yoo ka ta'u ta'e linkii kana isiniif hin kaaya. Achi gubbaa kunooti isa kanaan seentanii register gochuu dandeessu. Linkii isa kana. Amma order new services kan jennu. Amma fakkeenyaaf biraandii nama tokko kunooti. Amma fakkeenyaaf isa kana kanatti seenna. Akkanatti gaafa seenneen booda web hosting jennaan isa kana. Web hosting kan jedhu kana kan nuti filannu. Domain only osoo hin taane jechuudha. So premiumidhaa fi kunooti maal qaba jechuudha direct adminidha qaba jechuudha. Garaagarummaan isaanii daily backup for only 21 days'idha. Inni kun jechuudha. Garuu kun immoo daily backup'idha waggaa guutuu per year'idha. Isaan kun kan kafalaman jechuudha. So premium kana gaafa filannu order new service osoo login hin godhin login amma isinillee osoo hin godhin so order new service web hosting erga filanneen booda asirratti availability moo availability miti jennee ilaaluu dandeenya jechuudha. Mee fakkeenyaaf ammaan tana caalaa kunooti. Isa immoo kanaan duratti fuuldura kanaa gaafa barbaadnu as keessa kunoo akkanatti tuyitu kunooti .com .org jennee reefu tana dubbanne sun kami .com .market .pro .menu .news .tech .plus .coffee .digital .ai ai.daf .1 .com invoiced .store .catering .global .ca .event .africa .big .travel net org info shop website church io me.co .dev .tv .bet amma warra beetiin gifaa tolchan kana jechuudha. Beetii warra kana .app .xyz .studio .online .day .school faa jechuudha. Kun haala kanaan jira jechuudha. .com barbaanne yoo ta'e asirraa .com kana filanna jechuudha. Yoo .org barbaanne ta'e .market barbaanne ta'e .market asitti sirreessuudhaan maqaa asirraa amma fakkeenyaaf caalaa jennee caalaa .market yoo ta'u ta'e asii search goona. Search gaafa search goonu yoo kunooti good news caalaa market is available naan jedha. Isin mul'ataa jiraa? Yaa caalaa kunooti kan caalaadha. Amma fakkeenyaaf caalaa .market is available jedha jechuudha. So kan biraa immoo barbaanna yoo ta'u ta'e ammallee asitti deebi'uudhaan asirraa yoo kan laallu ta'e amma fakkeenyaaf amma bokkuu maqaa waan kan jedhu tokko haa ilaallu. Bokkuu amma fakkeenyaaf kunooti isa kanaan jechuudha. Order new jennee asirratti immoo .com irra jira. .com irratti deebisuudhaan bokkuu amma fakkeenyaaf waa'ee Oromoo namni barreessuu barbaadu tokko bokkuu yoo jennu ta'e bokkuu.com gaafa jennu search goona asirraa. Search goona. Kunooti sorry bokkuu.com is already registered nuun jedha jechuudha. So namni biraa tokko fakkeenyaaf Feenet yoo ta'u taate Feenet maqaa biraandii keessan immoo isintu waan itti immoo gaafatu beekee jechuudha. Kunooti asirratti Feenet.com is also registered. Maqaalee akkanaa .comidhaan baay'een argattaniyyuu baay'ee yoo search gootan malee jechuudha. Amma fakkeenyaaf Feenet waa'ee seeraa barachuu waa'ee seeraa irratti hojjechuu barbaadde yoo ta'e website irratti Feenet Lawyir jechuu dandeenya jechuudha. Feenet Lawyir jennee kunooti haala kanaan Feenet Lawyiri kunooti haala kanaan Feenet Lawyiriin haala kanaan akkanatti it's a good news Feenet Lawyiri is available nuun jedha. Gaafa kana asitti maal goona use these domains jennaan. Use these domains bituu barbaanne yoo ta'e kun gatiin isaa 6,800 jechuudha.
Deen asitti maqaa keessan ni barreessitu. Foon nambarii keessan ni galmeessitu. Foon nambarii keessatti galchitanii kafaluudhaaf isiniif fide jechuudha. Mee amma fakkeenyaaf foon nambarii tokko 69 70 gochuudhaan asitti immoo mee maqaa feeneet haa jennuuni. Imeeliin isuma tokko kanuma fiinxabaas jedhu tokko kanumaan haa ilaallu. Paaswordii immoo kan mataa keessanii uumuu dandeessu. Paaswordii mataa keessanii godhattan. Ganaa asirratti maal ta'a? Imeelii kanaan jechuudha keessin ganaa gaaraa loogiin goota keessin seentan imeelii isin amma asitti taayipii godhatan kanaan jechuudha. Waan ni godha. Muut godha. PC'n chaarjii fixaa jira. Atti sakkadha jechuudha. So place order and create accounts jennaani. Place order and place account erga kanatti hin goone booda haala kanaan waan ni goone jechuudha. Email is already used naan jedhe emailiin kan koo itti fayyadamameera jechuudha agarsiisa. Mee amma fakkeenyaaf asumatti fiinxabaas at gmail.com gochuudhaan asirraa mee akkanaa goonu yookaan asii 2026 I think kunooti amma gara kaffaltaatti nu dabarsa jechuudha. Kaffaltaa. So kaffaltaa kun akkaawuntii kanaan kafaluudhaan FT verification numberiin gaafa kaffaltaa tokko raawwanne FT irraa kan eegalu hin jiru FT'n jira. So asitti isa san galchitaa jechuudha. Fakkeenyaaf dheengadda doomeeniin ani bitee jira jechuudha. So kunoo amma fakkeenyaaf weebsaayitii West Harargee zooniidha. Dheengadda bitee an hojjedhe jira jechuudha. Tarii guyyaa sanitti doomeenii nan bituun barbaanne ta'e isin ni fayyada jechuudhaan kan inni asirra kaa'ee achirra kaa'ee jira jechuudha. West Harargee zoon katee jechuudha. Haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Kunooti order new service irraa haala kanaan haa ilaallu. Order new service kanarratti asirraa maal goona? Asirratti ajajna jechuudha. Order new service kan jedhu kanarratti. Order new service kunoo sanaan booda immoo web hostingidha. Kanneen amma reefu isin garsiisan asirratti jechuudha. Kan nuti ilaallu web hostingii seennaa web hostingidha. As jala kan jiru kunoo web hostingii kana asirraa web hostingii kilik gochuudhaan garamitti deemna jechuudha. Garamitti deemna web hostingii kanaan then place orderii goona jechuudha. Asirraa place orderiidha. Isa kana ilaalaa. Kaffaltaa gizee kafallee FT nambarii sana itti galchina jechuudha. FT nambarii. Amma fakkeenyaaf West Harargee kan godina Harargee lixaa jechuudha. Chaarjiin kee cufa jira PC. Itti kaamera. So web hostingii. Search domain.com jechuudha. Inni kuni asitti .com kuni West Harargee zone. Domain is available. Use these domains goona jechuudha. Ergas. Organization kan mootummaatiin inni kun koom jechuurraa gabarmantii fayyadamne wayyu. Lakki govii kan isaan barbaadanitti rakkoon hin qabaatu sun. Akka isaan barbaadanitti.
kana. So kunooti FT dha. Kunooti FT kafaltaa kafalame irratti kan nuuf ergamu kafaltaa mobile bankingiidhaan gaafa kafalte FT 26 yookaan immoo FT qubeedhaan akkanatti hin fidu verification nambariin yoo ilaaltanii jiraattan ta'e jechuudha. Teelebirri isaa ta'u hunda isaatiitu then confirm payment jennaan asitti. Confirm payment goona kana booda jechuudha. Kafaltaa eega kafalleen booda confirm payment verifying payment amma verify godha iddoo kanatti jechuudha. Verify godha. Kunooti your payment is successfully approved naan jedhe jechuudha. So we will now set up the service for you. Please allow up to 10 minutes to get account detail via emails. Emailidhaan nuuf ergu jechuudha. Emailidhaan maal naa ergu siipaanaalii isaa paaswordii guutuu wajjin siipaanaalii ergu jechuudha. Isaan anaaf. Gaafa asirra bittu kafaltee yoo asirraa paymentii yoo si fuudhutte yoo paymentii illee si fuudhamuu dide yookaan immoo yoo paymentii si fudhachuu confirm isin jechuu dide immoo maal goota fala maaltitu jira yoo fayyadamtan taate Yagaaraa telegiraama irratti ni dubbistu jechuudha. Bilbilli isaanii I think 60 meeqa Yagaaraa baay'ee faxaanyidha isaan jechuudha. So Yagaaraa telegiraama isaanii irratti yookaan immoo bootii isaanii jira jechuudha. Bootiin isaanii jira. Telegiraam Yagaaraa supportii kajoo gaafa isin waan ni gootan jalqabaa'u isaan wayita isin lakkoofsa bilbilatti kantan miiseejiidhaan bootii isaanii wajjin isin ergu. So miiseejii wajjin waan isin erganiif isin immoo maal gootu jechuudha. Isuma sana fudhattanii itti deemuudha. Isa sanaan achirratti dubbistu paymentii keessan sana screenshotii keessan sana yookaan immoo risiita keessan sana ni ergituuf jechuudha. Gaafa isin ergitaniif isaan wayituma sana approovii isiniif godhu jechuudha. Okay. So kunooti paymentii detail illee gaaraan sirraan akkanatti haala kanaan kan inni ergu jechuudha. Gana ni ergu xiqqoo booda gaafa ilaallu viidiyoon kun jira achumarra barreeffama keessan keessa waan ta'eef ilaaluu dandeessu jechuudha. Telegiraam supportii illee yoo barbaaddeen haala kanaan kunooti isa kanarratti kunoo naaf erganiiru jechuudha. Amma asirratti. Yagaaraarraa haala kanaan bitama. Adeemsi isaa kun asirratti namni namoota hedduu asirratti osoo isin hin galle hafuun qabdan akkaataa itti doomeenidhaa fi weeb hoostingii akka itti filtan. Ammas achumarratti dabalata gizeenii fi kaffaltiin waggaa guyyaa 15 gahee ji'a tokko duratti ni ergaa rimaayindarii hanga guyyaa 4 ni ergaa ammas በጣም ዴሊኬetidha jarattiin hedduu namaa deebisti. Communication isaanis bareeda. Siipaanaalii imeelii isaanii qofa xiqqoo nama rakkisa. Isa sana qofa irratti eeggannaa barbaachisa. Siipaanaalii isaanii uumaa rakkoon qabaatu. Siipaanaalii riishet illee si gochuu danda'a waan ta'eef jechuudha.
Kateeleti wal bira yoo laalle security irratti yeroo pen testii penetration testing hojjennu security isaa xiqqoosi marketing waan ta'eef tuma dhiisuudha. Xiqqoosi nama rakkisti. Kan eegaramoo? Eeyyee. Gaafa maal ta'e? Gaafa maalirratti security? Pen test yoo dalaydu so simple. Inni kun gaafa dalaydu it's very simple dha. Gaafa si gargaaranillee baay'ee gaariidha. Si galtee? So managementii isaaniidha. Waan isaan immoo gaafa wal cinatti immoo qabdee immoo gaafa ilaaltu customer support ilaaluun kee immoo dirqama ta'a. Si galtee? Customer support hin qabaatu taanaan customer support siin godha yoo haa ta'u ta'e baay'ee rakkisaadha. Boodallee jechuudha. Tarii otoo paymentillee osoo hin kafalin yoo yeroon akkasitti darbutee baakaap illee godhachuudhaaf jechuudha. So gama security isaallee yoo ilaaltu taate hammeenya hin qabu. Waan gammaatti kan inni irraa fayyadamu Yagaaraadha. Yagaara kan Itiyoo Telekoom yeroo tokkoof kan inni fayyadame. So kan Yagaaraadha. It's very best of all ta'eeti kan inni argadhe jechuudha. SSL I think ati fayyatte SSL isaanii yoo ilaaltu taate it is encrypted jechuudha. So doomeenii haala kanaan kaati bitattu jechuudha. Doomeenii illee galmeessuu hostingii walirratti doomeeniidhaa fi hostingii walitti hidhuudhaaf isaan kun web hostingii filattee jennaan web hostingii gaafa walirratti gaafa filatte doomeeniidhaa fi waan inni isaadha maali? Domain name fi web hostingin kan wal qabataa ta'e nuuf erga jechuudha. Name server hosting irraa ni arganna. Amma fakkeenyaaf isuma sanarratti yoo kan ilaallu ta'e amma fakkeenyaaf West Harargee irratti gaafa deemne emailii isa kana asirraa gaafa ilaallu jechuudha. Haala kanaan my new accountii kan yeroo nan bite asiin naa fidanii DNS yookaan immoo server name server informationin isa kana jechuudha. Asirraa illee yoo kan ilaallu ta'e immoo asiin bifa kanaan yoo seenne kunooti login gochuudhaaf passwordiin haala kanaan itti galchine jechuudha. Haala kanaan gaafa itti galchine jechuudha. So SSL certificate isaaf active ta'uu isaatiiti nu garsiisa. SSL certificate isaanii jechuudha. Encrypted ta'uu isaanii kunooti SSL certificate isaa as jala jira. As jala jiru. Yoo kunooti isaan kun haala kanaan asirratti kan argaman jechuudha. Isaan kun certificate issue keeti jechuudha. So kan biraa immoo as jalatti encryption isaaniidha. Encryption security isaanii jechuudha. Encryption isaaniidha. Asirratti yoo ilaallu ta'e kunooti your name create new account homtuu wanni si barbaachisu asirratti hin jiru jechuudha. Asirratti wanni biraa tokkollee kan isin barbaachisu hin jiru. So isa kana immoo detailii asirraa immoo qabne erga isaan akkasitti erganii immoo yookaan immoo domain name tokko erga filanneen booda akkamitti yoo installii goonee asirraa jalqabna kan jiru itti deemna jechuudha. Itti deemna ni ilaalla isa. So har'a akkamitti akka doomeenii bitamu doomeenii gatiilee immoo doomeeniidha immoo kan biraa jechuudha. Gatiilee doomeeniidha. Amma gatii doomeeniidha gaafa ilaallu gatiin doomeeniidha kun .com irraa gadi moo kamtu irraa oli jennee ilaaluu gaafa ilaallu jechuudha. Amma deebinee haa ilaallu. .org yoo ta'e meeqa? .org amma feenetti lawjiriin nuti 6,800
amma kan ilaalle jechuudha. .org immoo yoo ta'e immoo maal ta'a? .org asirraa jijjiirra jechuudha. .org yoo fayyadnu ta'e jechuudha. .org irra fiduudhaan asii kunooti .org as gooneetu feenet lawyer gaafa jenneen jechuudha. Search domainii kunooti feenet lawyer.org jira jechuudha. So use this domains jenneeni gaafa ilaallu. Domainiin kun waggaatti kunooti kun amma fakkeenyaaf 7,700 jechuudha. Gatiin isaadha. Isa sanaa oli. So as organizationitti yoo organizationaaf ka ta'u ta'e .org kana yoo filanne 7,700 ta'u gatii isaallee hunda isaatitu tokko tokkoon bifa kanaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Kan biraa yoo ilaalle amma fakkeenyaaf TVdhaaf yoo ka ta'u ta'e TVdhaaf barbaanna yoo ka ta'u ta'e amma fakkeenyaaf TV asirraa .tv ilaalle amma fakkeenyaaf feenet jennee asirraa kanatti searchaa goonu kunoo inni jira jechuudha. Per yearii meeqa nu kafalchiisa yoo ka jennu taate kunooti 22,200 waggaatti jechuudha. .news yoo ta'e meeqa? .news gaafa goonu asirraa place order now kana goonetu maal goona mee asirraa immoo .news haa ta'u jechuudha. .pro .market haa ta'u mee .digital yoo ta'e haa ilaallu. Fakkeenyaaf feenet jennee asirraa gaafa search goone kunoo inni jira. So use this domains gaafa ta'e kun immoo meeqa 39,700 jechuudha. Waggaatti wanni ati kafaltu jechuudha. So waanidhaaf illee koostii isaanitti yoo ilaalle irraa gadi .com ta'uu isaati jechuudha. So kanaaf haala kanaan ilaalle jechuudha. Doomeenidhaa fi hoostingii. Dogoggora yeroo doomeenii fi hoostingii filannu nu mudachuu danda'anoo gatii qofa ilaaluu hin qabnu jechuudha. Namoonni tokko tokko hoostingii gatii gadi aanaa qabu qofa filatu. Garuu hoostingii gaarii jechuun gatii xiqqaa qofaa miti. Performaansii seekuriitiidhaa fi suppoortii ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Suppoortiin kan qaama irraa binnu sana seekuriitiin isaatillee hammam ga'a jennee ilaaluun baay'ee gaariidha jechuudha. Maqaa doomeenii walxaxaa filachuudha rakkoon biraa tokko immoo kan mul'atu. Maqaa doomeenidha. Doomeenii dheeraa yookaan dubbisuuf rakkisaa ta'e viizitarsii biratti yaadatamuu hin dandeenye filachuu jechuudha. Maqaa salphaa gabaabaadhaa fi biraandii kee waliin wal simu filachuu danda'uudha qabna. Baakaappiidhaa fi seekuriitii dagachuu illee nu mudata jechuudha. Baakaappii jechuun amma fakkeenyaaf inni nuti asirratti ilaalle gaafa amma asirratti ilaallu kuni amma fakkeenyaaf gatiin kun gatii kana ilaaluudhaan kan isa kanaa 4,700 kan kana immoo 6,800.com jechuudha. Inni kun daily baakaappii umrii isaa guutuudha kan inni qabu jechuudha. But this one is for only 21 days dha. Kun guyyaa 21 qofaaf daily baakaappii godha jechuudha. So kanaaf nuti maal ilaaluu qabna jechuudha. Baakaappii isaatii fi seekuriitii qixa sirriitiin ilaaluu danda'uudha qabna jechuudha. Hoostingii tiraafikii fuulduraa hin yaadu. Yoo websaayitiin kee guddachuu kan danda'u ta'e hoostingii ammaa qofaaf osoo hin taane gara fuulduraatiif illee yaaduun filachuun gaariidha. Immoo isa immoo ol guddisuun immoo ni danda'ama jechuudha. Doomeen neemidhaa wajjin gara pirimeemiitti ol guddisuun ni danda'ama inni kun jechuudha. Doomeenidhaa fi hoostingii websaayitii keessaniitiif maaliif barbaachisa? Doomeen immoo doomeenidhaa fi hoostingiin websaayitii keessaniif maaliif barbaachisa? Kana waliin ilaalaa dubbataa turreen qubareefuun tanaallee jechuudha. Websaayitii tokko amma akka mana dijitaalaatti ilaaluu dandeenya. Mana dijitaalaa tokko yaadaan gaafa ilaaltan mana tokkotu jira jechuudha. Doomeen neemii jechuun maqaadhaa fi teessoo mana sanaati jechuudha. Maqaa mana sanii
Amma fakkeenyaaf magaazana wayii magaazana abaluu tokko yoo jedhamu ta'e maqaadhaa fi magaazanni maqaadhaa fi teessoon iddoon manichaa sun kan moggaasni mana sanii just like as domain name kan jennuun. Hoostingiin immoo bakka manni sun itti ijaarame jechuudha. Lafa manni sun irratti ijaarame. Lafa utubaa mana sanii bulukkeeta haa ta'u wantoota qorqorroo wanta achirra jiru san hundayyuu baadhatee kan dhaabbatuun jechuudha. Yoo doomeenii gaariidhaaf hoostingii amanamaa qabaatte immoo namoonni websaayitii kee salphatti ni argatu. Biraandii kee ijaaruudhaaf illee carraa argatta. Googilii keessatti illee mul'achuudhaaf raankii ta'uudhaaf yookaan immoo sadarkaa'uudhaaf baay'ee gaarii jechuudha. Daawwattootaaf illee muuxannoo gaarii ni kennita. Kennuu dandeessa jechuudha. So kanaaf haala kanaan ilaallee doomeenii keenya filachuu qabna jechuudha. Wantoonni nuti ilaaluu qabnu isaan kan ilaallee filachuudha qabna. Web hostingii so kunillee achi keessatti waliin bal'isee waan hin kaa'eef tokkuma jechuudha. Isaan kuni web hostingii reefu tana gosoota web hostingii keessatti dubbisanii wanta biraa hin qabu jechuudha. Wanta biraa hin qabu. Dedicated web hostingiin serverii guutuu websaayitii tokkoof qofa kennu. Kana mareefu achitti waan godhe sana kana akka dabalataatti irra deebitanii leesansirii kana dubbisuu dandeessu jechuudha. So WordPress fi'uudhaaf amma gaa akka itti filannuu fi web hostingiin maali, doomeenii maali waan jiru ilaalle akka itti bitamullee ilaalle. Amma maaltu hafee web hostingii WordPressiidhaan web hostingii fi'uudhaaf yookaan immoo install gochuu akkamitti install goona. cPanel auto installer fayyadamuudhaan WordPress fi'uun mala irra salphaa hunda isaatirrayyuu mala salphaadha jechuudha. cPanel seenuudhaan WordPress hostingii kennuu irraa gara cPanel yookaan immoo hostingii ati irraa bitte sanarraa cPanel sii kenname sanaan maal goota jechuudha. cPanel passwordii jirachuu dandeessa. Gara cPanelidhaatitti seentaa usernameidhaa fi passwordii cPanel siif ergame sana fayyadamuudhaan jechuudha kan emailidhaan si ergamuuni. Then WordPress installarii argachuudhaaf achi keessa erga login gootee seenteen boodatti immoo cPanel keessatti software yookaan applicationii kan jedhu mallattoo yookaan kutaa WordPressidhaa sooftaa kulasii ilaalta jechuudha. Kan jedhu barbaadde ni ilaalta sanitti seentee jechuudha. Lammaffaa irratti immoo installationii jalqabuudha. WordPress installationii irratti otoo hin cuqaasineen fuulduratti maal goota domain name keessana filattee jechuudha. Yoo domain name hedduu qabaatte achirraa jechuudha. Domainis main domain illee haa ta'u subdomain illee haa ta'u jechuudha. Erga isa filatteen boodatti maal galchitaa admin accountii keetii keessatti galchitu jechuudha. Usernameidhaa fi passwordii adminii uumuu jechuudha. Then passwordii cimaa fayyadamuun immoo nageenya websaayitii keetii morni eegaa. Then site title kee yookaan immoo maqaa websaayitii keetii addaa irratti ni galchita. Mata duree yookaan maqaa websaayitii keetiiti jechuu barreessu jechuudha. Emailii kee itti galchita. Emailii kee emailii si gaafata. Iddoo emailiidhaatti emailii galchuudhaan erga irra galchiteen booda sanaan booda maal goona jechuudha. Installii goonaa jechuudha. Install goona jechuudha. Erga installii erga nuteen boodatti immoo gara liinkii looginii keenyaatiin loogin goonee gara WordPressidhaatitti ni seenne jechuudha. WordPress erga seenneen boodatti gara tiimii isaa fi'uudhaatti fi gara akka inni mana fakkaatuu fi diizaayinii isaa itti godhuudhaatitti kan deemnu ta'a jechuudha. Karaa biraatiin immoo mala lammaffaan jira auto installerraan alatti jechuudha. WordPress harkaan fi'uu fayyadamtoota kun immoo namoota muuxannoo qabaniif baay'ee gaariidha jechuudha. For the beginners namoota haaraa jalqabaniif akka keessaniitiif immoo auto installerii yoo fayyadaman gaariidha. Auto installerii kan jennu maali kan ta'e isa deeply ni ilaalla jechuudha waliini.
WordPress harkaan fi gaafa ilaallu immoo maali? WordPress tokko tiimii isaa amma fakkeenyaaf tiimii Invaantoo fa'aarraa tiimii isaa bareedaa barbaadnu tokko binnee buufanne jechuudha. Versionii WordPress isaa haaraa buufachuudhaan. Then maal goona? Cpanel keessa daataabeezii uumuu. Daataabeezii faayil maanaajarii jala seennee faayil maanaajarii jala erga seenneen booda waan ni uumna jechuudha. Maal uumna? Faayil maanaajarii jalatti HTML hammataa keenya jechuudha. Public HTML jalatti isa uumna jechuudha. Daataabeezii haaraa daataabeezii keenya create goona. Erga daataabeezii create gooneen boodatti MySQL jennuun jira. MySQL lubbuu akka lubbuudhaatti jechuudha. Kan maal gootu? Kan weebsaayitiin kuni alarratti display ta'ee akka inni mul'atu home dairy isaati jechuudha. So isa kana itti goona jechuudha. Then faayilota WordPress keenyaa sun immoo maal goona jechuudha. Gara faayilaatiin erga isa itti galchineen booda MySQL keenya kan nuti maal goonu? MySQL keenya irratti kan nuti faayila MySQL dha achirratti kan nuti itti galchinu jechuudha. Public HTML jalatti faayilli isaa guutuu kanatti upload gootu jechuudha. Public HTML. Public HTML kana yoo ilaallu ta'e mee afaaniin dubbachuurra so amma fakkeenyaaf gaafa soo dhufne mee haa ilaallu isa kana jechuudha. So amma asii so gara cpanelitti erga paaswordii keenya fayyadamne seenne paaswordii isaan nu erganiin email irraa jechuudha. Haala kanaan so WordPress manager by Softaculous isa joo kana kan nuti seennu jechuudha. Kunooti haala kanaan ergasii asirra dhufnee kunooti install yoo kun jira install kana ni filanna. Install isa asii kana erga filanneen booda asirraa immoo maal goona? Custom install kana filattu. Custom install. So websaayitii keenya san irratti domain nuti filannee kan nuti binne suni isii tana jechuudha. Yoo domain baay'een jiraatte yoo baay'ee qabaachuudhaa baanne yookaan baay'ee asirra cpanel tokkorraa subdomain baay'eedhaa wajjin qabnu yoo ta'u keenya sana ni filanna. Then site name website amma fakkeenyaaf asirratti west Harargee zone jennee asitti galchuu. Then site description waan site sana ibsu. Site kana west Harargee zone kuni official website of the government ta'uu isaanii asitti barreessina jechuudha. Jecha keenyaan asitti barreessina. Then asitti username asitti galchina. Admin username. Then iddoo kanatti immoo dhufuudhaan asirraa maal goona? Passwordii cimaa keenya asitti goona. Admin email keenya san immoo asitti kan nuti galchinu. Erga asitti galchineen booda as dhufna. Social share kan jedhu kana isaan kanneen ni filattu. Haala kanaan jechuudha. Cookie banariin cookie consent banariin haa argamu websaayitii keenya irratti yoo fayyadnu taate isii acceptidhaa fi decline faa goonu saayitii baay'ee irratti yeroo hedduu yoo fayyadamte isii sana haa argamu yoo jette isa kana akkanumatti raayitii gootee dhista yoo immoo hin ta'u jette immoo asirraa kana irraa balleessuu dandeessa jechuudha. Isaan kana keessaa waan barbaaddu irratti filachuudhaan asirraa maal goone jechuudha. As dhufuudhaan asii install goone jechuudha. Install goone xumurra jechuudha. So processii kana keessa deemneetu maal goona? WordPress for the beginner auto installerii asirraan install gochuu dandeenya jechuudha. Bifa salphaadhaan yeroo gabaabaa keessatti isa godhuu dandeenya jechuudha. Garuu waan irratti immoo yoo ilaalle immoo isa amma faayil maanaajarii keessatti kanan isiniin jedhe yoo ilaallu ta'e amma as keessaa cpanel kanarraa osoo gara sana hin dhufin kunoo cpanel akkuma seenneen as keessatti faayilii guutuu install gochuu barbaannu sana eessa keessaa kan nuti ilaallu yoo jenne kunoo asirraa takka faayil maanaajar jennee asirraa waan ni gochuu dandeenya. Kunoo faayil maanaajar asirra jira. Faayil maanaajariin as keessa jira jechuudha. Faayil maanaajar kan nuti jennuun public HTML kunooti
ishee kana jechuudha. Public HTML kunoo as keessa jiru faayiloonni kun hundinuu public HTML kana jala erga seenneen booda public HTML kana jalatti isaan daataan as jala jiran kun hundinuu hin jiru jechuudha. Wayita sanatti hin jiru. So nuti immoo asirraa maal goona jechuudha. Folderii create folder gochuudhaan folderii keenya create gooneetiitu faayila keenya kan barbaannu sana folderii keenya sana jalatti uploadii goona jechuudha. Upload gochuudhaaf asirraan upload kunoo file selected faayilii kana asirraa faayilii koompitara keenya keessaa qabnu tokko select gochuudhaan irratti galchina jechuudha. MySQL nuti jennuun kun immoo eessa? MySQL kuni eessa jira jennee yoo ilaallu ta'e jechuudha. MySQL eessarratti kan inni argamu jennee yoo ilaallu ta'e asirratti isin agarsiisu. So MySQL okay asiin gaafa akka jalqaba seennetti daatabeeziin jira. Daatabeezii immoo create gaafa gochuu barbaannu kunooti daatabeezii PostSQL database wizard kajoo kana jala as seenuudhaan daatabeezii keenya kunoo asitti kan nuti create goonu jechuudha. Kanneen hundayyuu immoo deemuun isin barbaachisu. Garuu yoo akka tasaa fuulduratti kan isin mul'atteef piroosesii isaa kana ilaalaa jechuudha. Asitti kan nuti create goonu jechuudha. So isa kana create goonee daatabeezii keenya irratti odeeffannoon keenya sun jiraachuu isaadha ilaallee jechuudha. PHP my admin kajoo kunooti asirra jira jechuudha. Kunoo isaan kun as jala jiru. Kunooti amma fakkeenyaaf inni kuni faayiliin iddoo kanatti mul'atu kun maali? SQL kunooti MySQL keenya MySQL isa kana jechuudha. Faayila kana kunooti faayila isin as keessatti argitan kana MySQL kan koo jechuudha. Home dairy kan West Harargee websaayitiin isaa inni kun jechuudha. So erga kana goonee MySQL dhaaf waan gootanii isa installii tiimii barbaadan sanallee fiinan yoo sittuu maal ta'a jechuudha. Waan keessan websaayitiin keessan fuuldurattuu mul'ata jechuudha. So yoo akka tasaa fuulduratti yoo kan isin qunnamuu ta'e haalli ati isin daataa beezii ittiin create gootan haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf yoo websaayitiin keessan qilleensa irraa sababa paymentii fa'aa bu'ee baay'ee fa'aa ka turu fa'aa yoo ka ta'u ta'e jechuudha. Yoo baay'ee ka turee ka jiraatu guyyaa 100 fi guyyaa 127 akkasii ol fa'aa yoo ka turu ta'e akka tasaa daatabeezii irraa ilaalamee isaan of bira yoo kan faayilii guutuu baakaappii websaayitii keetii barreeffama duraan barreessaa turte wajjin wantoota maxxansaa turte hunda wajjin guutuu siif ergu jechuudha. Daatabeezii erga uumteen booda MySQL daatabeezii bani daatabeezii haaraa inni uumta san booda user MySQL uumi daatabeezii sanaan maal goota wal qabsiista jechuudha. Userii sanaaf immoo full privilege yookaan hayyama guutuu kan nuufi qabda jechuudha. Accessii isaadhaa jirratti jechuudha. Permissionidha. Faayilota WordPress keetii maal goota faayilii zipteen WordPress serverii kee irratti ol keessa jechuudha. Innis immoo ol keessu maal jalatti public HTML kan amma isin garsiise kana jechuudha. Installation script hojjechiifna jechuudha. Eegas booda browserii kee ni bantaa domain kee keessatti gaafa seentu qajeelfama fuula irratti mul'atu hordofuudhaan daatabeeziin odeeffannoo daatabeeziidha galchaa installation isaadha xumuruu dandeessu jechuudha. Qajeelfamni gabaabaan immoo visual guide yoo ilaalle inni gabaabaan immoo maali? cPanel login godhi WordPress installii filadhu domainii kee filattee kan amma reefutan isin garsiisan jechuudha. Sanaan booda admin account uumtee installii cuqaasuudhaan gara erga install si godhen booda gara WordPress dashboardiitti seentee
xumuruu dandeessa jechuudha. Akka gorsa dabalataatti immoo WordPress yeroo hunda haaromsu yookaan WordPress koorii tiimiidhaaf pilaaginsii isaadha update gochuun baay'ee gaariidha jechuudha. Yeroo yerootti update godhuun immoo nageenyaa fi hojii sirrii weebsaayitii keetti illee waan mirkaneessu keessaayi baakaappii yeroo yerootti gochuudha qabda jechuudha. Baakaappii gochuu garuu amma doomeeniin akka reefu tana nuti ilaalle suni aawutoo baakaappii ofiisaayyuu ni qaba jechuudha. Yeroo yoo rakkoon uumame weebsaayitii kee deebisuullee ni dandeessa yoo baakaappii qabaattu ta'e jechuudha. So baakaappii faayila kee atilleen baakaappii gootee kaayyachaa deemulleen immoo baay'ee gaariidha. Inni ofiin godhullee jechuudha. Weebsaayitii instaaleeshinii erga gooteen boodatti immoo weebsaayitii kee banii fuulota isaa ilaalii loogii WordPress hojjechaa jiraachuun keetillee qixa sirriitiin mirkaneessuu qabda jechuudha. Weebsaayitii tokko WordPress tokko auto installeriidhaan install goonee wayitiitti aanutti kalaallu ta'a jechuudha. Waan hanga ammaan tanaa dubbannetti yoo iddoon kun isin hin galle ta'e nama tokkoo fi lamaaf galeen jedhamu tarii namni iddoon kun hanga wanni irra dubbannu kun yoo isin hin galle guututti barnoonni kun ganaa tana booda isin hin galutti tana qofa naa qabadhaadha. So hanga ammaatti waan dubbannerraa namni hin galiniif ifan ta'iniif wanti ifa isin hin ta'e yoo jiraate ammumaan tana gaaffii haasa'a. Ifama wajjin gaafachuu danda'ame. Gaafadhu. Open source fayyadamama biyya keenya keessatti jireetu waan garaagaraa hojjechuudhaaf open source kanarratti immoo cyber attackiidhaaf hedduu salphaadha. Isa kana immoo yeroonii fi control yookaan immoo ofirraa eeguu dallaatti ijaarrachuu barbaanne weebsaayitii keenya kana keessatti maaliin secure gochuu dandeenya fakkeenyaaf. Isa inni ilaalla security pilaaginoota achirratti barbaachisu bara amma installii laalle. Si galtee miti installii adeemsa installii guutuu goonee ni ilaalla. Erga installii goonee tiimii weebsaayitii erga develop goonee booda immoo pilaaginii kamiini akkaataatti seekoordi goonu pilaaginii sana immoo akkaataatti itti fayyadamnu guutummaa isaadha. Maalummaa pilaaginichaa wajjin illee waliin ilaalla jechuudha. Kanneen akka WordFensiitii fi Cloud Found illee fuulduratti kan ilaallu ta'a jechuudha. Muzayyin kiyya. Bravo. Excellent. Gaaffiin keessi deebi'ee jeeti yaada. Exactly. Egaa yeroo san geenye irratti haasa'in inshallah. Namni biraa isin hin galee wanni ifa isin hin ta'e yoo jiraate wanni xiqqoollee yoo qirri isin jee gaafadha ammumaan tana. Erga deemnee dhumarra geenyeen booda naan gallee kan jennu. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam. Junayd itti fufi. Harka baasaa dabalee isin eegale. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نقادرتني خيالا. نقا الحمد لله. وان جدي بك PDF سنت PDF نصون ومتني. PDF يوزر نيم باسورد سين خلينا PDF نسرة جرو باي جارة بر أنا كPowerPoint توصلت أنا كPDF ترسيني كوبي سوانتي. بسوف. Akka PDF itti illee isiniif hin ka'a yoo waan jette rakkoon goobsun. Hayyato leessi ta'anaa banamu didee yoo xiqqoona karakterisanii fi Telegram irra kaduraa tokko bareeda Telegram irra argee ture yeroo jalqabaatiif maxxanfame san. Okay bifa saniin isiniif hin ka'a rakkoon qabu. Bifa saniin isiniif hin ka'a. Warri kun immoo iimeela keessan ergaa Telegram araarsoo ijoo irratti ergaa isiniif ergama. Username fi password. Video le chumara sini hawan. Okay.
jalqaba irratti hin dhageenye ture anillee ni oomishan isin gaafachuu barbaade. Imeelii fi yuuzarneemii waan jiru tokko buusa neetworkii na duraa mummuraa ture waa xiqqoo narra ba'ee gana ammoo neetworkii na asirratu barumsa jalqabdanii. Namoonni imeeliidhaaf paaswordiin isin ergame isiniif seenuu didanii jira.